Kaziza. Hoggantoota sagantaa keenya waan adda godhu jirarra. Sagantaa keenya waan adda godhu akka godina Harargee Bahaatii fi akkasuma akka Maayaasiitti walitti dhufnee obbolummaadhaan dalaguu ta'a akkanaa jaa. Akka hoggantoota majlisaatii fi warra du'aatoota adda addaa. Saahibban adda addaa. Kanaa wajjiniin hunda waliin itti deebina isiniin jecha gama kiyyaan mirga kiyyaan kan ta'aa jiran obboleessa keenya Sheekh Muhammad Ibrahim Daawud hoogganaa dhimma Islaamaa Maayaasiitiidha. Akkasuma ammas bitaa kiyyaan kan ta'an obboleessa keenya Sheekh Ibrahim Mukhtar hoogganaa dhimma Islaamaa godina Harargee Bahaa kanneen wajjiniin jirra walii ta'a akka yoo ni bichiin ammas itti aanne magaalaa Awwadaay kutaa magaalaa Awwadaay yoo ta'an obboleessa keenya Sheekh Muhammad